عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركة من روحي وتزور جدة وتقطع مجلس ربيع وليت إن خديجة سربرايز بيسكي مثل الجها كالارا في البربات كالارا بيكيسات يمكن ألوان بيكيسات دي مفضلة هي أكاسو معمول يرو أما بيكما جرو ناقة جتشي سنان جتة كرشي يسحب وجه أكاسو معمول وما غلط qarshi isaati fi akkasuma immoo haala isaatiin agarsiisa. Majlisa kanarra waan hedduu isinii ibsuu barbaada. Majlisa lama qaba boolii jechuudha. Jalqaba irratti majlisa kana halluu isaatiin akkasuma alwaan isaa yookiin diizaayinii ittiin hojjetame haa argitanii fi wanni ani isinii ibsuu barbaadu makaddas tahee majlisa ziippii itti godhame kana namoonni hedduun jechuudha. Kana irraa baasnee miiccannaa miiccataaf ka tahuu jettanii miiccataaf osoo hin tahin ziippiin asirratti kan galee fi miidhaginuma yookiin akki warri hojjetu baasanii haa miicanii fi miti dhugaarti isinitti himaa miidhagina yookiin ajajaan kan hojjetamudha. Garuu kana wanni goonee fi akka boondidiin isaa jechuudha. Kamii hagam jabina qaba moo fadhamoo haarayaa kan jedhu isa kana sirritti mirkaneeffachuu jecha ziippiin ajanya nama hedduutu irraa akka baafadhee miicadhu akka keessan ziippiin naa taasisi jettanii kunis boondidiidha. Namni sirritti fantahini kunillee itti aansee kan hojjetaa jiru. Kunoo haaluma argitan kanaani akkanatti kana isin hubachiisuu barbaada. Ispoonjii odoo hin tahin inni kun boondidiidha yookiin xibbiidha. Namoonni boondidiidhaan hin beekne boondidiin maal jettan xibbiin ni beeytanii shamarran kenna. Kanaaf baay'ee ulfaataa inni kun ni jabaata. Amma namoonni tokko akkam isinitti yoo fakkaate kana boondidiin hojjetanii boondidima tokkoffaadha. Kanallee ispoonjii godhanii kan itti hirkatan kana ispoonjii godhan. Inni kunillee erga boondidiin ajajame kunillee boondidii tokkoffaa ta'uu qaba. Maalidha? Kunillee akkasuma boondidii ta'uu qaba. Xiqqaa illee kooraa caala kanatu caalaa bareedadha. Diizaayiniin dirqama kana ta'uu qabu naa hubadha. Diizaayinii fedheenuu tahee boondidiin bareedaadha isiniin jedha. Carqii kana addaan isinii baasuu barbaada. Carqiin kuni akka carqii jechuudha. Bifa warqii of keessaa qabu garuu amma bifa fuddaadha yookiin ammoo tuyyuu bifa mana uffachaa isiniin jala hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunii fi kun garaagaraa kun akka sharaati isinii galaa jira miti sirriitti guutullee kanaan nu haadha lagamuu majlisni keenya kanaan yoo nu haadha lagamu jettan ni danda'ama. Kunillee hundi isaatu jechuudha. Carqiin kamtu irra bareeda warri jettanii fi oromaa fi carqii akkanaa kana jechuudha baay'ee bareedaadha. Akkuma carqii isin achi beeytanii sanii hedduu namatti tola. Gabaabamatti hundi isaatuyyuu wal qabatee jechuudha. Majlisni kuni teebilii 5 qaba. Abbaa chikinisa 30 ol dheerinni isaa kunoo asirraa agasii gaya jikeessanii sirriitti hubadha. Abbaa chikinisa 30 teebilii 5 qaba. Teebilii xixiqqaa 4 fi teebilii xixiqqaa 4 fi teebilii guddaa jiru tokko qaba. Xiqqaa 4 qaba. Beebi tiraasii yookiin tiraasii barbaadan geengoo yookiin dawweera akkasuma roga afreellee sun filannoo keessanii fi akka isin feetanitti irratti isiniin hojjetama. Guutuu diizaayinii yookiin alwaanni filannoo keessanii ani boondidii qofa yookiin meeshummaa isaa kana qofa keessa isaa kan isin ilaalu malee carqillee isintu filata. Kana fakkeenyaaf naa filadhu yoo jettan faashina akka ta'e kan ammaa isin filachuu danda'a. Guutumaan guutuutti majlisni hundumtuu sadarkaa qaba, akkaataa qaba, tiknisallee qaba. Ijaan sun ammoo gabaabamatti jechuudha. Namoonni qarshii isaa baruu barbaadan guutuu yookiin gimmaasha isa kanaa amma gimmaasha jechuun hagana sirriitti hubadhaa hagam gaa warri jettanii fi inni kun mitirii lamaan bu'ee jira. Itti aansu namootuyyuu zaawiyaan tuni namoonni hedduun yoo mana keessa mattartanii asirraa mattarama jechuudha. Jidduun zaawiyaaf zaawiyaa meeqa yoo jedhan asirrallee jihaa kanatti yookiin karaa kanaan mattarama. Asirrallee ammoo jihaa kanatti yookiin karaa kanatti mattaramaa isiniin jedha. Achiin fakkeenyaa fi mitira jaharratti zaawiyaan takkittii tana takkittiin tun mitira 2 baatti. Mitira 7 irratti illee akkasumas 8 irratti illee yoo barbaadan tokko ni danda'ama. Illii ta'uudhaa fi amma tun viidha jechuudha. Akkasuma immoo vii qofa osoo hin tahin fakkeenyaaf
yoo mitira tokko kana fuune asitti qaqqallee jenne heddii taati jechuudha gabaabumatti. Kuni hedduu elliin akkanuu, miin akkanuu, buun akkanuu yoo jettan hundi keessa. Irratti dhibban shootii mitira jaha kanarratti qarshiin inni ittiin bitanii kunuunsaa asiniin jedha abbaa dhiqnisa 20, akkasuma immoo 35 hundi isaa qarshiin isaa garaagaraa qarshiin inni kunuunsaa 60 abbaa dhiqnisa 30 mitira jaha qofarratti teeleviishinii akkasuma mootummaa xiqqaa afurii makaddaa afurii kan qabudha. Namoonni hedduun xiqqaa kana makaddaa jedhanii waamanii isin ammoo shaambar biyya arabaa warri dubeessifattan sarpiraayiz namaa gootan ni beektan jedhaniidha. Kanaaf waa'ee sarpiraayizii irratti jechuudha namni mana keessan keessa isin cinqaa jiru mitirii manaa hin beeku akka paaqatu jettan gabaabamatti jechuudha manni kiyya meeqaa fi meeqa qumatiin meeqa garaan yookiin dheerinni meeqa garaan meeqa jettan argachuu ni dandeetta. Isa malee hin jenqaminaa namoonni hedduu ammoo maal jettanii fakkaate razaanii ati jechuudha majlisa kana ni hiikaa jarjartanii jechuudha qarshii isaanii jedhu jettan qarshii jalqaba jechuudha kun siisteema yookiin seera hojii hundaa jechuudha. Viidiyoon san akka naa ilaalanii waan barbaaduuf qarshii san dhageeffachuuf ibsaan viidiyoo ilaala xumurarraa dhageeffattan isin jedha. Lakkoofsa bilbilaa namoonni barbaadan duwwaa 975 ifa mana kolchaa duwwaa 978 15 duwwaa 9 ifa mana kolchaa yeroo hedduu lakkoofsa kiyanii dogoggora hin beeku oduun tahinni osuma beeku jechuudha waan isin ajaa'ibaa irraa lakkoofsi wal fakkaatu hojjetanii jala ta'a hundumaafuu duwwaa 978 15 itti aansu birri isin deebi'a nama hedduu madaala duwwaa 978 WhatsApp Telegrama namni na dubbistan yeroo hundaa keessatti argachuu ni dandeettan isin jedha. Walumaa galatti jechuudha haalli yeroo ammaa majliisa irra jiru gatiin isaa wanni hojjetu wanni hundi qaala'aa jiru qaala'aa jiru akka jettan hin daballee ammaaf gatiin bareedaadha. Warri ammoo jechuudha kaareen takkaa mitira tokko jettan kaaree fi mitira garaagara kaaree lama mitira tokko taati. Kanaaf gabaabamatti kaareen barbaadaa warri jettanii kuni jechuudha kaaree lama gabaabamatti jettanii sirriitti seetu godhannee kaaree jechuun waan mitira gadi xiqqoodha. Warri kaaree hojjetu yookiin kaaree hojjechiistan ni warri kaaree hojjetamu bu'aa hedduu sinirraa argata. Mitira yoo ta'e irra wayyaadha. Kaaree san mitira jijjiira fakkeenyaaf waan akka bilaabaa algaa akkasuma foolsaatiin tiibistaan dibsinii gadaamiti kan televezyiinii irra kaa'atan kasrii haa yookiin dirsiingii kunniin hundi isaa keebilii nyaataa kursii wajjin kaareen hojjetama. Kaareen wanni hojjetamuuf dirqama waan ta'eef jechuudha. Majliisa illee kaaree maal hojjetanii irra deebi'an mana yoo ijaaran kaareen hojjetanii mitiratti deebisan kaaree hagana mannii akkasuma buukii hagana buukii bakkanaa fi kaaree hunda isaa irree togeessi deebisa. Hundumaafuyyuu jechuudha kan isin addunyaa baafachuu qabdan majliisni kaaree fi mitiriin isaa garaagaraa kaaree moo mitira caalaa jettan gabaabamatti mitira tokko kaaree irra guddaadha. Akkasii hundaafuu nagaatti agarrii biraatu jechuudha. Horaa bulaa fayyaa faayaa isin jaalala isin
keessan kana